gammadde mama. Baga gammaddan. Amen. Yaadessitee turte. Amma fayyadamte. Keessoo keessa nagaan. Waaqayyo ulfina argatu. Amen. Yeroo Rabbi harka isaaniirratti kadhatee ture isaan waan ta'e isaan quunnamee ture. Inni baay'ee yaaddee ture. Nama akkasii haadha koo dhibee baay'ee garaan koo innoo baay'ee hojjetu ishee naaf hin yaadne fakkaata isheen akka keetti. Anaaf baay'ee hin taane yaada gidduu himma turaan jedhanii ganaan ture fara. Jefa itti naqa. Ani garuu Ati gooftaaf duute dhagaan hin doone kana. ina argate argitanii ina argate sirriitti wanni argate. Ela argiteetu baay'ee kan raafamtan baay'ee kan dhiphattee jiraattan yoo gooftaaf hin duune ta'e baay'ee raafamtu. Gooftaaf duutanitti taanaan du'i namaas jireenyi namaas gooftaan inni garuu amantii isaa kan beekan. Normaal amantii kennan. Haala kibbalee dhaallatta amantiin kee muusa keessa mudda. Paulus fa'aa Museen fa'aa otoo jiraatanii wanta wadaadha. Sababni isaa abbaa isaa beeka dabdaabbii isaa hin bita'uu qabbade. Isaan wajjin wal darbe. Maaliif sirri bituu taateedha bita'uu qabbade nama guddaadha baay'ee. Abbaatu beeka dabdaabbii isaa kanaaf sirba dhiise gareessus ta'e. Kanaaf haga feete dadhabaa akkamiyoota filannoo qabnu Kiristoosiin amanuu. Hallelujah! Hallelujah! Galateeffadhaa biyya tokko. Baga gammadde gabu. Ameen. Ameen. Gammachuunii fi Duunii fi kolfi gaddaaf gammachuu wal faana wal faana raawwatanii. gaafa sana kennu. Gaddi guddaa dhagan kennu. Gammachuunii gaddi wal faana ta'u. Waaqayyo akkuma inni jedhe harka galee. Baay'isoo Yohaannis isaan irraa fayyade isin utuu ta'een duutu. Gollaala namni sareen achi nameetu dhumaayiraa. Isaan immoo akkasii naanna keessa fiigaa jira. Namni biraa itti dawwaleessatti harmee kee qaqqabii jedhani. Inni garuu achitti fiiguu dhiisee asitti fiige. Amiin jedhe. Inni manatti fiigde, alatti fiigde, achi asirratti fiigde. Waaqayyo immoo akkuma jedhe amanamaadha. Mee amanamaadha Waaqayyo jedhe ol fudhatu. Kunoo akkuma ta'e jimaata irra natti fakkaata. Qidaamee naa dabalu. Qidaamee Jimaata si gara dhiyaata. Jimaata hojii. Utuma dhageema fiigee wal agarree inni karaa wal agarree amma mana yaalaa deebisee wanni tokko waan inni yaalchisne ganamaa qabee amma ona naashinaal kilinikii ture. Asfatti ammayyuu. Waan tokko dhukkuba hin qabne waan yaalchifne immoo qaba. Gaafa beekanis baay'ee si taasifamni nama waaqayyo raawwattee dhukkuba hin qabdu garuu seexana takkas godhee sitti mee. An farda tiksaan ture duratti ijoollummaa kootti baadiyyaa bareeda mana keenya yoo deemte yoo kana baatiroon itti ibsatan malee argitan yoo kana. Achi farda tiksaa guddannee gaafa fardeen baddu halkan gaafa barbaannu gurruma keessatti fardumatu lafa kutu. Inuma nyaata. Fardi kun asirratti yoo gitu lafa duwwaa gurra keerraa. Saaba farda hedduu. Sababa farda barbaaddu. Seexanni yeroo hundumaa waaquma soda amma sareen namoota ajjeeftee bakka garaa keessa lafumaan ka'ee ol fiigee ol dirrisee barri du'aaf barri kolfaa wal faana ta'uuti. Bar tokkoon duuna bar tokkoon monkofa dhaabeen. Raawwatee amma yeroo hundumaa kiristaana maatu miidhana of golchaa maatu nu miidha beektu. Maaliin nu miidhu beektu. Yeroo hundumaa kolfuu gammachuu sooromuu guddachuu haasofna. Garuu guyyaa tokko
namni fooniif dhiiga keessa jiru hin gaddu. Kana yoo adda baafattan raawwate maduun isinitti siqu. Ameen. Dhuguma amma guyyaa tokko sababa dhiigni koo foon koo wal keessa jiru guyyaa tokko gadduun koo noole. Kiristaanni yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessaa maabbayi dhukkubsataa maaf ta'e yeroo hundumaa fayyuu yeroo hundumaa kolfu yeroo hundumaa nyaachuu yaadu. Kun immoo raawwatee hin danda'amu. Rakkachuuf boo'uu keessa yoo bartan yeroo hundumaa kolfaa ta'a. Yeroo keessatti hin darbu. Nama Waaqayyoo taasisa yeeraan hin gadi. Imamma amma nagara keessa of keessa. Magaknya udah mau? Kisi. Kisi dah? Kisi. Tunggu mari. Sila sinitti melamni dhuga sisteemii wajjiniin uffee jirti callisee mangeesse mana yaada. Akka dhukkuba tokko hin qabne immoo beekaa raajiitti simeera. Raajiin hiriyaa kooti waan ta'eef isaa ulfaadhu. Sirrumatti itti maqabee Ultrasound jinan kaasee dhiiga nan fuusisee fincaan nan fuusisee qaama kana qobaatti araajiin kaasisee qaama muluu qobaatti araajiin kaasisee waan afurma shammaramara. Achi gaafan bahu bakka arkitektii seexanaa jedhame isaan qaallichaa sagaduu gadaa Oromoo system beekamoodha maalikoo an achi keessaa Kiristoos na waamee akka hammaatti kan hin duune dhibbaffaan akkaata malee tokko raawwate kan moon Yesuus tunatti fide. Kanaaf ummatti qabu kanas beekera isatti beera Waaqayyoon na galateeffadha. Misracho fuute mana kette galta. Simale harjide dilpuri dalanama. Simale narjide bali purmata hunduma. Simale diraman. Simale narjide dilpuri dalanama. Simale si mane malu, nani wangi mana, ye jure nani malu, ye jure.
simane dargi namar kasol ka bako dure akite dure kulbulu simane dargi atigarida atigarida namigaru masane atigarida orana babas